Arantana namutin hagayo goitan hirekana Salamta jalala mi'oyitu keessa keenya madditeen nagaa fi fayyaa teessan dursaa production dirree wudiin kurfaawa qindeeffanneetu jiraati akka nu hordoftan kabajaadhaan isin afeerreeti jirra nu hordofaa isiniin jenna. Arusticha arustiti fani sinha tajwaliti fani sinha tajwaliti Rabbiin ilma namaa kan inni uume roga jaalalaatiin kan biyya jiru walitti harkisee walitti fiduudhaan akka wal arkatanii jireenya jaalalaa mi'aawaa dhandhamaa jiraatan godhuun kan nama wal gaafachiisuu miti. Nutis qophii teenya tan arraa keessatti waa'ee jaalalaa tan nama lamaan wal jaalatee yeroo dheertuu halaalaa jaalala soorachaa yeroo gaa'ila isaanii xumurri jaalala isaanii fashalooyte ittakkaan kan wal isin barsiisnutu jiraati nu faana turaa isiniin jenna. Arusticha fi arustiti fani sinha tajwaliti fani sinha tajwaliti Mudannoon tun tarraawwatte yeroo dheertuu dura Mr. X fi jaalalleesaa iddutti hoggaaniif ta'u inni kan jiraatu biyya alaati. Isin garuu biyyuma teenya tana keessa. Isaan lamaan kun teeknooloojiitti fayyadamuun qilleensarraan karaa feesbuukiitiin kan wal baranidha. Eega wal baran booda bu'aa bahii hedduu kan roga jaalalaa hedduu keessa taranii halaalarraa jaalala isaanii karkarfachaa onlaayinaan yaada wal bahaa wal quba qabaachaa waggaa dheeraadhaaf waliin jiraachaa kan turanidha. Qilleensarraan jechuun keenya bu'aa bahii iddila kana booda yaanni isaa gara biyyaa dhufuudhaan akka isii wajjin bultii jaarrachuu fedhu eega waliin mareetan booda aruuzaaf haal duree barbaachisu hunda xumuruurraas kan ga'an. Arusticha bona abbi abbakiya arustiti bontu ya intalaya Guyyaa tokko akka tasaatti gaafiin addaa tan isin ifirraa hin yaadin tan isin ifirraa quba hin qabne takka isarraa dhiyaatteefi gaafiin isarraa isiif dhiyaattees akkana ture. Yaa bareedduuti ati na dura dhiira ni beektaa tan jettu gaafiin isarraa isiif dhiyaatte. Isinis hedduu rifachuudhaan haay gaafii akkam na gaafattu hoo an takkaa eegaaliif baree bar dhiira waan jaamuu wal qunnameen beeku an dubra jetteetii gaafii isaatiif deebii laatteeffa. Inninis deebisaa isiitti hedduu gammaduudhaan bakka if kaayuu dhabe. Sadarkaan isiif qabu ol guddachaadhaa dhufuu aruuza guddaa nama hinaafsisu godhee akka biyya qawxii godhu if amansiiseetii dhufeensa isaa kan duraan gamas dheereessee turellee dhiyeeffachuun gara biyyaa dhufe kan ture. Eega dhufee boodaas haal duree aruuzaa kanaaf nama afeerratee gammachuun guyyaa aruuzaa eeggachaatii kan ture. Guyyaan lakkuma oolee buluun aruuzni ga'e. Deebisaa isiidhaa kan an dubrummaan qabaa jetteen san if dura qabaa hanga guyyaa aruuzaa sanillee eeguu arifateeti jira. Osoo isii harkaan hin tuqinis guyyuma halkan aruuzaa san eeggachaati kan tureega. Tirafi alaga sanfago sandiho Tirafi alaga sanfago sandiho Mukhati talaga
isiniif haa ta'u dahoo. Guyyaan aruuzaa dhufee sagantaan guddoon godhamtee bashannanni gammachuun aalii fi fira isaanii wajjin buxaalaadhaa akka ajaa'ibaatti halkan san kan dabarsan. Eega bashannananii raawwate boodaas keessummaa aalii fi fira ollaa hunda eega gaggeessan booda isaan lamaan gammachuudhaan gara mana kan qajeelan. Mana eega seenan boodaas haasawa jaalalaa mimmiyaawaa garagaraa haasawaadhaa hanga hirribni dhufee gachiisanitti haasawa wal dabarfachaati kan turan. Arustichaa fi arustitti faanesin haa tolchu walitti faanesin haa tolchu walitti. Yeroon hirribaa geessee yeroo gachiisan qaama isiirraa wanni inni harkee faallaa jecha afaan siitii bahee akka ta'e harke. Isiin akka dubrummaa hin qabne jechuu keenya. Hedduu rifachuudhaan boo'insa addaa kan qalbii isa cabse kana siq siq je'eetii imimmaan garroobse. Ati taphasaati ajaa'ibaa qabda jaalaluma teetu uumee har'a booda galaanni hafuudhu ani ati na goote jaalalli yaate har'a booda dhumte. Itti kijibuu isiidhaa yeroo inni itti himu deebitee isa haaduu fi hanganumatti dubrummaa tiyya fudhattaasa jettee kijiba lammadaa itti kijibuun isiidhaa ammaas daran isa dallansiisee aarseetii kan ture. Dhugaa inni argu itti iddoomsuudhaan kijiba filattee xurree sobaa kanarra tarkaanfachaati kan jirtu. Injiru karaa guyyaan jajjabatte ifa addunyaattis nakal goleessite osoo jiruun na haadhiyoomsite jiru toomi oytuu natti busheessite ayyaame deemi nagaayatti eega filattee taate murtiin keetti ayyaame deemi nagaayatti eega filattee taate murtiin keetti deemi meenuu deemi jaallatee nagaayatti. Shamarran hedduun roga akkanaan dhugaa jirtu dhoysuudhaan waan hin qabne ni qabna jechuudhaan sobaan jiraachuun dogoggora akka ta'ee fi maaliif kijibda jaanii yeroo gaafatanis yaanni isiidhaa dubrummaa an hin qabu yooniin kan hin jiruunte inni na jibbaa jechuudhaan kijiba bifa ittiin filataniitu mul'ata. Tanaafuu nama jaalatan wajjin dhugaa jirtu wajjin haasa'uun rakkina fuuldura dhufuuf ammumaan tana gufuu haxaa'uun jaalala dhugaadhaa haa habbuuqqannu jechuudhaan sagantaa teenya tan guyyaa arraan tanaa kan goolabnu ta'a. Kanaan hoo maal jettan laata? Tana isinumaaf hin dhiisa. Guyyaa wal barreerraan akkaan wal jaalanne addaan hin baanu jannee kakanne waliin jiraachuuf ahdii kaayyanne waliin jiraachuuf ahdii kaayyanne osoon beekee boodee isin fittiin baruu jaalala isin fittiin baruu jaalala isin. Tolegaa daawwattoota keenya akkaataa ittiin yuutuubii keenya seentanii sabskiraayib ittiin gootan isin daawwachiifna. Dura dursoodhaa yuutuub seentaa ichi booda dirree wood irratti barreessitaa jechuudha. Eega dirree wood irra barreessitee booda viidiyoo inni siif fidu kana irratti hunoo laal dirree wood turarra jira san tuqxa. San booda bakka sabskiraayib joo kana diimaa isaa kana hoggaanii fi harkaan tuqxe iimeelin qabdu yoo siin jee akkaawuntii haaraa moobaayilii kee yoo akkaawuntii hin qabaanne akkaawuntii haaraa akkaataa itti banatan gamanumaan laalta jechuudha.
mallattoo X san tuqxa. Achi booda dirree Uud ni bantaa. Viidiyoo dirree Uud keessaa tokko banteeti. San booda bakka subscribe jettu tuqxu imeela si gaafata. Imeela itti galchuudhaaf mallattoo X san tuqxeeti. San booda imeela haaraa banataa jechuudha. Imeela haaraa banachuudhaaf bakka create account jedhu kana tuqxaa jechuudha. Achi booda itti barreessitaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan qaaqii barreessuudhaaf obsa jalatti gadiin bu'aa last name gubbaa Alii jeetiin abbaa kiyya kataba jechuudha. San booda nextiin tuqa. Achi booda bara dhalootaa na gaafataa ittiin tuqa yookaan irratti barreessaa guyyaa irratti barreessaa amata irratti barreessaa saala na gaafataa efiifuu sii fidaa jechuudha. Obsa Alii kan joo kan biraatis waan jiruuf jecha kan sanii addaa filadhu jee sii fidaa keessaa takka filadhaa jechuudha. Achi booda next tuqxaa gara paaswoordiidhaatti sii fidaa. San booda paaswoordii irratti barreeffataa jechuudha. Durarratti paaswoordii irra barreessitee paaswoorduma duraan barreessan jalatti deebitee konfirm gootaa jechuudha. San booda kunoo siif baasee jechuudha. Imeelli obsaa banattee jechuudha amma. Eegas booda karaa YouTube si fidaa jechuudha. Eega imeelii kee guuttee booda haaraan amma barreessitee jechuudha. Dirree Uud. Eega irra barreessitee booda search. Achi booda diimtuu dirree Uud bira jirtu san tuqxaa. Achi booda mallattoo bilbilaa san tuqxaa. Subscribe gootee jechuudha. San booda suduudhaan viidiyooleen nuti guyyaa gadhiifnu gama kee dhufaa jechuudha. Miseensa dirree Uud taatee jechuudha booda. San booda like hojiilee keenya share godhuudhaan gara Facebookaa gara barbaaddeen share nuuf gootaa jechuudha. Galatooma.